Biyya keessaaf alaa dhufaa jiru miira kamiin kabajuu qaba? Miiruma gartuu kanaan miirri mana kana keessa milaati. Namni shaashaa hidhee ture suufa uffatee ture konferansii yennaan narra baasee hojii waatanaa kaayan. Kanaaf uummanni keenya kallattii hundaan seenuu jira. Akkuma reefuu pirezidantiin keenya Shimallis jedhetti namni manatti hafuun qabu. Hiika guddaa qaba. Hiika guddaa qaba. Namni keenya kan naannoo jidduu galeessaa jiru qofa osoo hin ta'in fagoorraa dhufaa jira. Of eeggannaa naa dhufanii gorsi kalee deengatti barreessaa ture ni jira. Hoggaa makiinaa oofan suutaa oofanii hoggaa deeman gurmuudhaan adeemanii namoota akka isaatti makamanis sirriitti sakatta'anii irreechi kun nagaan xumuramuu qaba. Nageenya magaalaa kana nageenya hirmaattota nageenya qabeenyaa tiksifnee har'a galaa jira. Boru galgalaas qophii guddaa jira. Gaafa sanbata duraatis ni irreeffannaa. Sanboota gara sadee deemnee achitti irreeffannaa. Hoggan sabbootii gadaa jalatti naga eegsisuu qaama nageenyaatii fi foollee keenyaa jalatti ani shakkii tokko hin qabu. Foolleen baay'ee qophaa'ee jira. Humni poolisii baay'ee qophaa'ee jira. Uummanni keenya immoo kan eegumsa barbaadu miti. Ufiifuu eega. Biyyas ni eega. Qilleensas ni eega. Waan meeqa inni asiin keenya. Biyya nu cunqursitu iyyuu biyya nu nyaattu iyyuu tiisnee asiin keenya of dhiisi. Har'a dhiisi gaafa gabrummaa sana iyyuu gaafa hammeenyaa sana iyyuu waan biyyaaf uummata jeequun hojjenne jechuudha. Kanaaf shakkiin qabu bakka nageenya. Ulfaadhu galatoom.